Raajota barammaa kan afaan hin damma kan yeroo lallaban fakkaatan Paawulos hojiin isaanii garuu fakkaata Daabiloos. Nyaanni raajota barammaa kan afaan hin damma kan yeroo lallaban fakkaatan Paawulos hojiin isaanii garuu fakkaata Daabiloos. Nyaanni foon itaanaan raaju keeraafu kee cororsaa malee hin beekan keeraafu. Utuu lallabanii Iyyesuus ni dhufa jechuun isa eegaa kee sooressaa malee hin beekan kee deegaa. Waldaatti immoo yoo yaaban waltajjii jedhanii jalqabu sobaan qotuu bajjii yommuu qajeelani waafamuuf namarraa haalleluuyaa. Kunoo ergaan dhufe ol samii waaqarraa kiisii keessan seenaa qarshii jiru baasaa isiniin kadhadha baankii dhangayyaasaa. Kennaa eebbifamaa aarsaan kaffaliina abaarsa mana fuutaniin galiina. Asiitii baatanii akka hin taane idaa warri eebba feetan dafaa qarshii fidaa. Qarshiin sin eebbisuu fedha waaqni machaa sinitti ajajeera eebba dachaa. Warri 10,000 asirraan hiriiraa, warri 5,000 asirraan hiriiraa, warri 1,000 harka ofirra kaa'aa, warri homaa hin qabne hikka hinaataa. Jechuun qarshii waaqa haqaaqu dalga garuu waaqni machaa warra homaa hin qabne Iyyeesus ni arga. Akka mana bunaas tooraan hiriirsanii charchii dhuunfaa banuu sharaa diriirsanii kun gaafa kamisaa kun gaafa facaasaa sun charchii dhambisaa sun charchii badhaasaa bitaa mirgaa hunduu charchiidha yoo laalle kan dhaqnee dhiisnuyyuu waliisaa wal dhaalle. Turraachadha jedhu adii akka jirbi sooressumaa biraaju isa abbaa dilbi. Isa duraa malee konkolaataa biraa balbala kee irrattan kunoo argaa jira. Kaayyoon diinota kee harkaa qanameera. Eebbi guddaa tokko sitti banameera. Ameen jettuuree ol kaatee dhaabbattee alas ba'uun jirta xiyyaara yaabbattee an darbeera jedhe an ce'eera jedhe olu taalii faarsaa garuu 100 fedhii godhi aarsaa. Zayitii dibataa gatii guddaan bitii galiitii firfirsi gola keetti lixii asii bitii fudhuu galii ibsi shaama jedhanii gowwoomsu sooressoota saama. Kaan immoo fedha isaaf ol qabee wangeela gara dubaraatti qalbiinsaa qajeela. Yommuu ijaan argu dubara bareedduu waaqayyo natti mee dhimma kee waan hedduu dhimma keen ilaala ilaa obboleetti qofaattan sii kadha atafi booddeetti. Jedhee hambifatee maccadanuu keessa dubbii waaqayyoorraa yaada ishee fageessa. Yoo booddeetti haftummoo arma ishee sukkuuma wangeelaan daldala arrabsiisa uuma. Wayyoodhuma isaanii warra akkasii wayyoo irraa of eeggadha yaa saba waaqayyo.